لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كمسلم لا ستكم سنن دجالا الحمد لله رب العالمين والشكر لله دار وسنين صلاة سلام أوقات وهينا على محمد أشرف المرسلين وعلى آله كل الأجمعين وعلى بيتهم التابعين قد سجن بهم إسلاما ودينا أسن الكتامنا آمين يا مولانا واغفر لنا ربي ولوالدينا أمون الترجمي قوتمت إيمانا nama galaan qabne nun godhin miskiina ammoo nu tarjoomi mahabbaa rasuulaa kamuusin mala si tokkomsun hunda caala laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah kamuusin mala si tokkomsun hunda caala si tokkomsun hunda caala. Assalaamu alaikum yaa ummata keenya kan dhihoos kan narraa fagaatan jireenyaan ولين نهامل كيسوك ربين كينيا ربين نوفا تلجويتي قل كينيا أكاديم نوفا نرقم ربين كينيا نبني ملكاو فدو دعا في جرينيا كابچو رجم سيكرا نبي كينيا صحابو ترتيه لالا چوفا كينيا جيرو کو باستے حواسا والكينيا itti deddeebine fakkii walii keenya akka rabbii keenyaan itaanu salaama natamannaa liqaa akka bisalaama kana caalaan deemu asitti dhaabbadhu waanan obboleewwan kiyyatti dhaammadhu waanan dur jedheemmaa sitta deebi'adhu akka rabbiif jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin na harga kaan keessootti gubadhu wallaahi lubbuu koo sinirraan qusadhu. Dargaggeessa abdii biyyaa dargaggeetti abdii biyyaa dargaggummaan kun barfaayaa jajjabaadhaan kan guyyaa. Dargaggeessa abdii biyyaa dargaggeetti abdii biyyaa dargaggummaan kun barfaayaa jajjabaadhaan kan guyyaa. Jajjabaadhu tarkaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوليوان إسلاما قسم إلمان ورمو الشمار كفوني فقو فيديو تيسنين ورقي فچاجر تنگيني كنيا كان كبجاتي في كان جالالا بكجر تني تسناك كبو الحمد لله وان ادو دندمني كيسوما نتي أكا سبا تسي أكا دين الإسلامي تسي ركو هدو دندمني حرقيني جر الحمد لله ألف مرة الحمد لله ألف مرة والله كان نبرا ديني نياتي ميكاف ميكا تجرا kan amri rabbiitiin duniyaa irraa godaane meeqatu jira egaa rakkoo har'a nurra gaa jiru irratti sababni maali yoo jenne sababni zulmii ka'umsi zulmii aadilummaan dhibuudha aadilummaan dhibuun walqixxummaan dhibuun biyya tokko keessatti walqixxummaan dhibuun zulmii fidaa jechuudha zulmiin immoo maal fidaa barakaa fuudhaa jechuudha namni karaa zulmiitiin deemu namni aadilummaa hin qabne biyyi aadilummaa hin qabne mootummaan aadilummaa hin qabne gara kamittiyyuu biyya hoogganu sana keessatti tokkoffaa barakaa balleessaa lammata kabaja balleessaa wal dhageettii balleessaa tokkummaa fi jaalala balleessaa jechuudha biyya kam keessattiyyuu biyya islaamni hoogganus ta'e biyya yahudaan hoogganu keessattis yoo aadilummaan hin jirre biyyi sun xumura keessanii cabdi jechuudha cabdee barbadoofti biyyi sun sababni isaa maaliif biyya aadilummaa hin qabne mootummaan aadilummaa hin qabne waraana isaa hoogganuu hin danda'u aadilummaadhaan kanaaf biyya keenya kan cabsaa jiru ummata keenya kan fixaa jiru aadilummaan dhibuudha barakaan keessaa fuudhamuudha ibnu teemiyaan maal jedhan aalimni guddaan rahimahullahu rabbiin isaan irraa haa jaallatu mootummaan aadilummaa qabu mootummaa kaafiraa ta'ee kan aadilummaa qabutu mootummaa islaamaa kan aadilummaa hin qabne kan walqixxummaatti hin amanne cabsee injifataa jedhaniin mootummaa kaafiraa ka biyya hoogganu kan aadilummaa qabu jechuudha ummata ija tokkoon ilaalee ummata isaa tajaajilutu mootummaa biyya islaamaa hoogganu maqaa islaamummaatiin hoogganu cabsee injifataa jedhan
Tokkoffaa aadilummaan dhibuun barakaan dhibuudha. Biyyi sun cabuudha. Barakaa keessaa fuudha jechuudha aadilummaan dhibuun. Rakkoon uummanni keenya keessa jiru sababa aadilummaan mootummaarra hin jirreef walqixxummaan mootummaarra hin jirreef barakaan fuudhamee nageenyi boora'ee jaalalli babbadee jechuudha. Kanaaf jecha aadila namaa rabbiin waa taasisuun isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.